qalbeessan egaa Finfinnee keessa deddeebi'aa ture keessumaayyuu immoo manneen barnoota afaan Oromoo barattoota Finfinnee keessatti baratanii fi barsiisota kumaan lakkaa'aman yeroo dhiyoodhaas magaalaa Finfinnee keessatti carraa barsiisuu argatanii akkasuma maatii barattootatiin kan wal qabatu dubbisee afaan Oromoo adeemsa amma jiru kanaan eessaa garamitti deemaa jira waan jedhu waan xiinxalanittuma qalbeessaa baga nagaan dhufte. Mee keessumaa gaa miirri maatii akkam ture miirri barattoota barsiisota akkam ture magaalaa Finfinnee durii fi amma wal bira qabdee gama afaan Oromootiin jiru nutti kaasta. Ulfaadhoo egaa oduurraa isa akkuma caqasne maatii barattootaas barsiisotaas akkasuma immoo hoggansa dhimma kana milkeessaatti jiran waajjira barnootaa dubbisneetiin jirra. As keessatti danqaaleen ture guddaadha. Egaa Oromoo gaafa afaan Oromoo dubbatamu dhiibdurraa mana barumsaa afaan Oromoo hundeessuutii hanga afaan Oromoo barsiisuutti gaameetiin jira Finfinnee keessatti. Kun milkaa'ina jabaa akka ta'etti maatiin barattootaas kaasaatti kan ture waan ta'eef dhimma kana irratti xiyyeeffata jechuudha. Xiinxalliin keenyas Finfinneen wiirtuu Oromiyaa haa taatu malee abbaa qe'ee irraa dhiibaa turuu ishee hundi keenya waan beeknudha. Sirna bulchiinsa durii olaantummaa sabqeexee hordofaatii turanii hanga TPLFitti Oromoo dachee isaa irraa buqqisuudhaan aadaa, afaan, seenaa isaa akka hin mul'anneef illee hacuucaa turaniiru. Kun immoo Oromoo waggoota hedduudhaaf otoo hin nuffin mirga isaa waan isaa malu akka argatuuf akka qabsaa'u godheera. Qabsoo waggaa dheeraa booda injifannoo argateen milkaa'eera jechuudha. Har'a aangoo murteessummaa giddu galeessaa of harkaan gaateetiin jira Oromoon. Egaa duris kan inni qabsaa'e kan ormaa fudhachuuf otoo hin taane kan isaa hacuucaadhaan dhabe kana deeffachuudhaaf kan inni qabsaa'aa jiru. Haqa koon deeffadhaadha. Waan naan malu lafa koo, dachee koo, afaan koo, seenaan koo dachee kiyya irratti anaaf haa dagaagu, anaaf haa lalisu, wal qixxummaan haa jiraatudha kan qabsaa'aa ture. Kanaaf Finfinnee keessatti immoo inumaa Finfinneen egaa durra eegalee teessoo mootota Itoophiyaa taateetiin tajaajilaa turteetiin jirti. Achi keessatti warri moototatti deeffatan akkasuma immoo afaan tokko qofa jechaati amantaa tokko qofa jechaati leellisaati turan kanatu afaan Oromoo gaafa dubbatamu Finfinneen an akkanaa miti jedhanii Oromoo Finfinnee keessa jiraachaati turan irree dachee isaarraa dhiibaa turuusaa waan quba qabnudha jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan jijjiirama qabsoo uummata bal'aan dhalate gaaffilee Oromoo kaasaa tureef deebii laachaati jira yeroo ammaa kana. Isaan keessaa tokko hundeeffamuu manneen barnootaa magaalaa Finfinnee ta'uusaa. Isaan kana keessatti magaalaa Finfinnee gaafa afaan Oromoon dubbatamu bir'atturraa gara manneen barnootaa hundeessuu fi afaan Oromoo barsiisuutti ce'ameera. Kun jijjiirama bu'aa qabsoon argame akka ta'e namatti agarsiisa. Aangoo murteessummaa of harkaa hin qabdu taanaan akka salphaatti waa milkeessuuf hin dandeessu sabboona. Bu'uurri afaan Oromoo Finfinnee keessatti hundeessuu aangoo of harkaan ga'u akka ta'e waan dagatamu hin qabnedha. Yeroo ammaa magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa mootummaa qofti 568 akkuma oduurraa dhageenye kan jiranii ijoolleen Oromoo 100,000 olidha. Manneen barnootaa afaan Oromoo qofa keessatti barachaati kan jiran. Kana qofa miti immoo manneen barnootaa keessatti manneen barnootaa jiran keessatti afaan Oromoo barsiisuunis ni jira jechuudha. Kana jechuun 568 jira. 568 kana keessatti ijoolleen Oromoo afaan isaanii Oromoffaan hiikkatan yoo xiqqaate kilaasii tokko ta'a malee ni jira jechuudha. Barsiisuun kun manneen barnootaa kana hunda keessatti. Kana biraan immoo manneen barnootaa miti mootummaa keessatti illee kan dhuunfaa ta'an keessatti fedhiin kun dagaagaa jiraachuusaa fi barsiifamuudhaaf ammallee kallattiin kaa'amee itti deemamaa akka jirudha odeeffannoo nuti qabnu jechuudha. As keessatti danqaan tureera. Akka salphaatti waan dhufee miti. Al tokkichaan dhufteetiin afaan Oromoo Finfinnee keessatti lafa nan qabsiisa jettee too ittiin deemtu tooftaa fi tarsimoo boccee karooraan kan itti deemtu. Gaafa kana gochuudhaaf deema manneen barnootaa kana keessatti danqaaleen mana barnootaa keessaa eegalee akka afaan Oromoo hin barsiifamne danqaaleen turaniiru. Kanammoo bulchiinsi magaalaa Finfinnees akkasuma immoo hoggansi jijjiiramaa jiru obsaan cimina geggeessummaatiin ogummaadhaan keessa ba'uu danda'uudhaan milkeessuu akka danda'anidha kan nuuf kaasan jechuudha. Kanaan booda mana barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo qofaan barsiisuun afaanicha hin beekne
isiniin dhumateera jedhamaati akka ture naannoo Oromiyaa irraa barsiisota fidanii isin ari'uudhaaf jedhaniitiin hololaati akka turan darbees magaalaa Finfinnee keessatti afaan hojii Amaariffa waan ta'eef ijoollee Oromiffaa yoo barsiistan boru hojii argachuudhaaf isaan rakkisallee kan jedhuun hololamaati akka ture alaabaa fi faaruun manneen barnootaa keessatti keessumaa faaruun naannoo Oromiyaa akka hin faarfatamneef danqaan yookiin immoo kana cabsuudhaaf dura dhaabbachuudhaaf wantoonni qindeessanii ta'u bobbaasaa turanillee akka turedha kan odeeffanne naannoo kanatti jechuudha. Waan nama ajaa'ibu immoo namoonni afaan Oromoo Finfinnee keessatti barsiifamuu hin qabuudhaaf dhaadataa turanii fi dura dhaabbachaati turanii dugda duuba isaanii gaafa dhaqxee tokko qorattu Oromoodha. Oromoo agarsiisaa ta'e akka turedha. Kan nuuf kaasan hoggansi manneen barnootaa yookiin immoo hoggansi biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinneedha jechuudha. Fakkeenya barsiisota afaan Oromoof carraa hojii uumtee galchitee kophaatti istaafiinaaf mala kan jedhu kana faatu ka'aatii turedha keessumaa. Maaliifi silaati kaayyoo fi ati ittiin afaan Oromoo kana hundeessite haammattee afaan Oromoo seenaa kee aadaa kee barsiisuu otoo qabduuti. Lakki nuti isaa wajjiniin hin jiraannu warra afaan Amaariffaa dubbatu kana sadarkaa jedhu irra ga'ameetiin ture jechuudha. Kun numa keessatti waliigaltee dhabuun numa keessatti ofii keenyaaf danqaa walitti ta'uun kun tureera jechuudha. Yoo xiqqaate barsiisota 70,000 magaalaa Finfinnee keessa jiran keessaa naannoo 30,000 kan ta'an warreen afaan Oromoo dubbatan akka ta'e illee nuuf kaasaniitiin jiran jechuudha. Qabsaa'onni kanaan duras galma otoo hin gahin waggoota dheeraa qabsoo irratti akka dabarsan kan isaan godhe keessaa tokko sabboonaan waliigalteedha kanatti deemuun sirra jiraatu malee al tokkoon humnaan kanan godha yoo jette tarii cimuu danda'a waan ta'eef kanas wal cimsaatii waltumsaa milkeessuudha galma eeggamu jechuudha. Kanaan booda Oromoo dhumti yoo ofitti laafirraan kan hafe malee obsaa fi ogummaa geggeessummaatiin dubbii hunda tasgabbeessuutiin Finfinnee keessatti sirna barnootaa afaan Oromootiin barsiisuun kan lafa qabate kun duubatti deebi'a jetteetu yaaddu kanaan booda jechuudha. Maaliif dhalootumti mataa isaatiin amma afaan Oromoo baratu kuni Finfinnee keessa faca'eetiin jira. Kanaan booda ofiin boonaa akka kanaan duraa sun hin birratu jechuudha. Warri kaanis immoo afaan Oromoo kana hin baraati deema, itti madaqaati deema waan ta'eef kana hunda chaalenjii yookiin immoo rakkoo ta'uun hin danda'amu jechuudha. Akka gaaffileetti immoo wantoota taajjabe keessaa tokko ammas fooyya'uu qaba jedhamee tokko kan ture keessaa keessumaa maatii barsiisotaa fi akkasuma immoo maatii barattootaa biraa tokko dhimma sarviziitii. Manneen barnootaa keessumaa afaan Oromootiin barsiisaa jiran kana keessatti sarviziidhaan wal qabatee rakkinni akka jiru. Garuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee bira deemanii baasii Ambassaa kan jedhamu tokkollee akka kennamuuf addatti baay'ee kan ilaallamaati jiran ijoolleen Oromoffaan barattu inumaa akka looggamuuti geera jedhameetu yerootti qabutu jira. Baasiin hin kennamu garuu isaaniif jedhameetu kennamaati jira. Kana biraan immoo nyaanni mataa isaatii manneen barnootaa kana keessatti qophaa'eetiin ijoolleen akka hin rakkanne akka hin beelofne godhamaati jira. Kanaaf akkaataan ittiin ijoollee qabachaati jiran akkaataa ittiin afaan Oromoo kana hundee gadi fageessanii akka hin raafamne gochuudhaaf hojjetamaati jiru baay'ee gaariidha jechuun ni danda'ama. Ulfaadhu qalbeessaa xiinxala bal'aa dhimma afaan Oromoo fi Finfinnee wal bira qabuun nutti himteefi. Aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hunda dhageeffata, uumama hunda sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume. Seera mukaa mokkonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu kalafa keessa jiraatu dabalate seera dheedaareeraa jedhe yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa warra jiddugaleessa warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun namaa miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakki ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraa hin deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba.